ለልክ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለጊዜ ቢሉት ከባለስልጣን ጋር የተቆራኙ ሰዎች የሚያደርጉትን ግብጽ ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካና ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ አንድ ኤምባሲ እኮ ኮንግራቹሌሽን አላለም የአሜሪካ ኤምባሲ እንትን እንደዚህ ያደረገ ነበር ማሳጅ ያደረገው ነበር ያው ይሄ የአብይና የሩቶ የአብይና የማክሮን ጀዋር ትንሽ ኔፓል ከርሞ መጣ ኔፓልና ኢትዮጵያስ ምን አገናኛቸው ወጣቶቹ ምን ማድረግ ጀመሩ ታቴ ዲዮ ከነታሜ ዋሄ አባሂ ወልቀበቴ አቀሱማ አዱኛ ጉቱት ይረቲ ህርማቱ አፍዴ ማጅራሜ ቢያ ፍርቆፍቲ ማሊፍ ይረቲ ህርማቴ ጋፊፍ ዴቢ ጆሃር ጎዳሜ ከነሜ አጋቶኮ ወሊን ደገፈና አቀሱማ ቢያ ናፖሊ ጆሃር ከከሳ ቀባ ቄሮ ናፖሊ ሞቱማ ገርቴ ቶርባን ከነ ከሳ ድግሲ ጉዳዳፍ ቆባ አቴን ቱሬ ጅዱ ከነቲ ሃንቂፍቴ አንጎራ አሪቴ ኔፓሊ ፊ ቢየቴ ና ኢትዮጵያን ማሊ ወልፈካቲ ከጀድሜ ቪዲዮ ጆሃር ከናጋቶኮ ወሊን ደገፈና አብዱል አብዱ ሞባይል አብራሂ በጋር ዴቢ ዳን ገረቻና ለክ ያሩፍታን ሲንጀራ haaraawum saguddicha ka woggaa 14 itti faajameetiin eebbifame diggisi isaa maaliif gabaabbatee maaliif gartee hanga yaade hanqame moo dhugumatti gartee akka yaadame ta'eeti jira gaafa duraa miidiyaadhaan addunyaa guutuutti irratti hirmaatuudhaaf deema buutiin mootummaa gartee raashiyaattu irratti hirmaatuuf deema dippiloomaatota addunyaa hedduutu gartee Itoophiyaa waliin qoodarraa fudhatuudhaaf deema jedhameetiin himamaatiin ture kuni maaliif hanqatee kuni maaliif hafee kara biraatiin ammoo taateedhaan eebba giddibii abbaa irratti tahame kan dhiheenya kana gartee ajandaa guddaa tahee taateedhaan achirratti mul'ate kan gartee namas kofalchiisuu irratti illee kan Johar gaafatame jechuudha akkasuma biyya Nepaali dhiyeenya kana biyyi sun waan biyya teenya fakkaattuuf inatti fakkaata viidiyoon TikTok irra yoo gadi seente Facebook irra yoo gadi seente social media kana kan to'ate viidiyoo ba'isaaniiti jechuudha silaa beekte ka biyya namoota afaan tokko dubbatu walitti fida social mediaan garuu kanuma gartee nuti biyya yookiin ammoo afaan dubbannuu fi akkasuma gartee ardiin teennallee addaa yoo social media kanarra gaseente isaanumatu sitti dhufaa jechuudha biyyi tuni dhugumatti biyya Itoophiyaatti wal fakkaatti waa hedduun jechuudha mee wal fakkeenya biyyi tun Itoophiyaa waliin qabduu fi waan amma mudate tana akkamii akkaataan adeemsisii haala akkaataan gartee mootummaan itti deemus akkasuma akkaataan fakkeenya biyyaatillee waan biyya kennaan wal fakkaatu kan inni jedhee dhageeffadha viidiyoo የህዳሴ ግድብ በደማቅ ሁኔታ መመረቁ የኢትዮጵያን የዲፕሎማሲ ስኬት ያረጋገጠ ነው ተብሎ ነው የተዘገበውና ግድቡን ትልቅ የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ መጠቀም ስለፈለገ የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ደግሞ ከውጪ ጋር ካልተያያዘ አያዋጣም ብሎ ስላሰበ ብዙ ሀገር መሪዎች ይገኙበታል ከ50 ሀገር በላይ መሪዎች ይገኙበታል እነ ፑቲን እነ ሺ እነ ማክሮን ይመጣሉ የሚል ተሳሳተ ግምት እንዲሰጠው አደረገ ብዙ ቦታዎች ተዘጋጅተው ተደረገ እንደማይመጡ ይታወቅ ነበር ለምን የማይመጡት አንደኛ የግብጽ ጫና ትልቅ ነው ሁለተኛ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ደረጃ አለመረዳት ነው ኢትዮጵያ አሁን ትልቅ የሆነ የዲፕሎማቲክ ኩስምና ውስጥ ነው ያለችው በዲፕሎማሲ እኮ ሰው አንድ ነገር የሚወዳጀው ለጥቅሙ ብሎ ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለወደደ ምናምን አይደለም ኢኮኖሚ ጠንካራ ከሆነ ያስፈልገኛል ብሎ ካሰበ አንድ ሀገር አንተ ጋር ይመጣል ኢትዮጵያ አሁን ድሮ በአፍሪካ ውስጥ አራት ወሳኝ ሀገሮች አሉ ተብሏል ግብጽ ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካና ኢትዮጵያ ሁለተኛ ላይ ነች ከግብጽ ቀጥላ አንዳንዴ ደቡብ አፍሪካ ነች በኢኮኖሚ ጠንካራ ስለምትል ዛሬ አራት ውስጥ የለንም ኬንያ ተፈታናለች ነው ይሄንን አለመረዳት ነው ለዛ መዋረድ ያደረሳቸው መሆን የነበረበት ግድቡ የኛም በእኛ ስለሆነ ሴሌብሬሽኑም ድግሱም ትዕይንቱም ሆነ የነበረበት የሀገራችንን ህዝቦች ባህላዊ መሪዎቻችንን የሃይማኖት መሪዎቻችንን ሳይንቲስቶቻችንን ዲፕሎማቶቻችንን ማከል ያደረገ እኛን ማከል ያደረገ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያኖችን ማከል ያደረገ መሆን ነበረበት ቦንድ የገዛችው እናት ቦንድ የገዛው አባት ገበሬ ድንጋይ ተሸክሞ የገነባው የቀን ሰራተኛ ፈረንጅን ሎቢ ለማድረግ ማአት ገንዘብ ነው ያወጡት ሌላ ይቅርና የነፍስ አባት የሆነችው የነፍስ አባት የሆነው የኤሚሬቱ መሪ አልመጣም ይሄ ምን ያህል ለኛ ለዲፕሎማሲ አብይና አካባቢ ያሉ ሰዎች ለዲፕሎማሲ ያላቸው ይንታ በጣም የወረደ መሆኑን የሚያሳይ ነው ከዚህ ለመውጣት ደግሞ ቀላል አይሆንም ብራጋቸው waa'ee dippiloomaasii eebbagartee hidhaabaa irratti argamuu kanaan wal qabatee afur qofa biyya Faransuniyu biyya Itoophiyaa irraa faayidaa argatu garuu isaan dursanii biyya 50 turra hirmaataa biyya 60 turratti hirmaataa buutiin fa'aatu irratti hirmaatanii mootummoota gartee gurguddaa addunyaa hedduun isaanii irratti hirmaatan jedhameeti gartee akkasitti hafarfamaatiin ture kana wanti godhamee olola siyaasaati oofachuu barbaadaniiti olola siyaasaa oofachuu barbaadan san ammoo warra alaa kanatu nu fayyada jedhaniiti san irratti gartee kan isaan hojjetaatiin gartee abiyyi ofiisaatiif deemee namoota Rudwaan fa'aa gartee Ameerikaatti erganii irratti hojjetaati turanidha garuu ammoo hin milkoone kuni gartee kan inni milkaa'uu fi dhabee fi waa lama tokko Ameerikaan ga Awurooppaa Afrikaatitti biyyoonni gartee isaan afeeran kunneen karaa dippiloomaasiitiin Gibxii waliin jira Gibxiin mufachiisuu hin barbaadan
karaa dippiloomaasiitiin dhiibbaa Gibxiitu jira. Dhiibbaa Gibxii jala jiran. Waan Gibxi hin jaalanne hin godhan. Kan lammataa immoo jalqabumaayyuu Abbaay ogeessa kennaan beekaa kennaan mallaqa kennaan kenna godhannaa waan ta'eef kennaan godhamuu qaba. Injiinar diizaayin adda addaa baasuudhaan achirratti gartee itti lafaa'itiin ijaare. Qotee bulaa gartee boondii bitaatiin ture. Ogeeyyota kennaa abbootii amantaa kennaa kan humnaan gartee kuuliidhaan dhagaa baadhatanii bakka san ijaaran nama kenna jiddu galeessa godhatee Itoophiyaanota jiddu galeessa godhatee kanarratti gartee kan inni eebbifamuudha malee. Jalqabumaa san irratti gartee qophaahamuudhatu irra ture. Gaafa gartee fakkeenyaaf isaan faranjoota yookiin namoota biyya alaa irratti afeeruudhaaf jedhan sanis akka isaan yaadan sun gartee akka hin taa'amneef akka wal faallaa ta'e illee hubachaa jiru. Waan hin taane keessa seenanii jalqabumayyuu. Sanirraa immoo kana eega gartee afeeran namni hundi jalaa dubbachuu didee namni hundi gartee callisuun akkasuma immoo gartee kan nuti yaadin hagas gartee sadarkaa ambaasaaddoroonni ambaasonnummaan gartee Finfinnee keessa jiran tokkochi isaa koongiraajuleeshin jenne ambaasiin tokkochi fakkeenyaaf ambaasiin Ameerikaa gaafa dhiyoo kana ministeerri gartee baankiidhaa aangoo irraa ari'amu Ameerikaan ibsa baafte sadarkaa itti gartee ministeerri tokko yeroo aangoo irraa bahee ibsa baasuudhaatti kan geesse Ameerikaan asirratti baga geessanii hin jenne kun ammoo kufaatii hamaa kufaatii gartee ulfaataa biyyi teenya keessa seenteedha agarsiisa. Duraan Afrikaa keessaa biyyoota gartee dippiloomaasiidhaan tooppitaan biyyoota afran fuula dura jiran Saawuz Afrikaa, Gibxi, Naayijeeriyaa fi Itoophiyaadha. Har'aan tana Itoophiyaan afran san keessa jirtu bakka afuraffaa isiin duraan jirtu san Keeniyaatu bu'eetiin jira bakka siisan gadhiifteedha amma gartee haga Dr. Abiyyi dhufe. Kanaafuu sadarkaa gartee amma Itoophiyaan kufaatii dippiloomaasiidhaa irra jirtu kana uf dagattee uf wallaalteetiin qaanii kanaaf uf saaxilte kana uummata kana gartee ufitti afeeruun koottaa waliin gartee eebbisa jedhanii kana ufitti afeeruun haala keessa jiran kana wallaalanii qaanii kanaaf uf saaxilanidha. Biyyi takka dippiloomaasiidhaa fi biyyi takka na fayyaddi jettee biyya san waliin jiraachuun isii irratti hirmaachuun yoo biyya san irraa faayidaa argatteedha. Har'aan tana Itoophiyaan akka biyya hin jirre yookiin akka gartee dippiloomaasiidhaan nan fayyaddu takkatti lakkaa'amaati jirti. Biyyi takka dippiloomaasiidhaan nageenya amansiisaa akkasuma guddina diinagdeetiin na fayyaddi yoo jettee biyyi takka biyya san waliin jiraatti. Har'aan tana Itoophiyaan kana hundarraa gartee akka biyya taraa takka taateetiin akkasiin lakkaamaa jirti. Ammoo kufaatii dippiloomaasii amma keessa seenne kana keessaa bahulleen baay'ee jabaataa beekii jechuudhaan Jawaar kan inni dubbate jechuudha. አዲስ አበባ ውስጥ ያለ አንድ ኤምባሲ እኮ ኮንግራጁሌሽን አላለም። አንድ ባለስልጣን ስለተባረረ መግለጫ ያወጣው የአሜሪካ ኤምባሲ በዚህ ላይ እንኳን ደስ አላችሁ አላለም። ኢትዮጵያ በአብይ ስር ያላት ዓለም አቀፋዊ ዋጋ the value they attach to Ethiopia has gone so down. ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነው። አንደኛውን የሽማግሌውን ጺም እንትን እንደዚህ እያደረገ ነበረ እያበጠረ እንዲህ የዛኛውን ደግሞ ከኋላ ሮጦ ማሳጅ እያደረገው ነበር። ያው አይታልና ሞገስ በዚህ ጉዳይ ኮሜንት ባላረግ ይሻለኝ ነበር። ምክንያቱም ከምስራቅ ነው የምንወጣው ብዙም የፕሮቶኮል የምናካብር ሰዎች አይደለንም። ግን አብይ ግለሰብ አይደለም ነው የሀገር መሪ ነው። የሀገር መሪም ሊከተል የሚገባው ፕሮቶኮል አለ። በተለያዩ በአውሮፓም በአፍሪካም እሱን ያገኙ መሪዎችን ሳገኛቸው ሁሌ የሚያነሱት ይሄ ነው። የመሪን ፕሮቶኮል ብቻ ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ ራሱ ሊሆኑ የማይገቡ ድርጊቶችን ያደርጋል። ስቴትን እንደ ግሉ ማየት ሀገርና ህዝብን እንደሚወክል ሰው ሳይሆን ይሄ ለቤትህ ጋብዘኸው እሁድ ከሰዓት ቤትህ ሰው ጋብዘህ ለባርቢኪው ጋብዘህ የምታደርገው አይነት ነገር ነው። ሰው እኮ አፍሮ ሞተ። እንዲህ አይነት ነገሮች ይሄ የአብይና የሩቶ የአብይና የማክሮን ግንኙነት አይደለም። ይሄ የሁለት አገሮች የሁለት መሪዎች ግንኙነት ነው። ካሜራ ከጠፋና ፕሮቶኮል ካለቀ በኋላ ጓደኛሞች ከሆኑ ፈን ማድረግ ይችላል። መተሻሻትም መደነስም መጨፈርም they can do anything። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ሶሎም የሆነ ትልቅ ዝግጅት ላይ የዓለም አይን ባለበት ላይ እንዲህ አይነት ነገር አይደረግም። ነውር ነው። የዲፕሎማሲ ነውር ነው። Taateen kun haga gartee naannoo hedduu keessatti haga diraamaadhaan dalagamu takka keessattuu gartee keenyaa keessatti akkaataa itti gartee Abiyyi namicha Saalvaa Kiir san akka saree dagaggabuu fi akkasuma gartee kan Ruutoo mootummaa keenyaa san duwida akkas gartee sosokkoomu san kan akka bilaaltaan kanarratti gartee yaadallee kennachuudhaa hin barbaanne kanarratti waan gartee yeroo garagaraatitti akka mootummaa qofaatti miti akka dhuunfaatitti illee yeroo gartee dippiloomaatota garagaraatiin wal agarullee maqaan isaa ittiin kaamuudha waan yeroo garagaraatitti gartee jala salfannuudha. Portokoola mootummaa tokkoo wallaaluudha. Portokoola mootummaa tokkoo jechuun waa'ee Ruutootii fi Abiyyi yookiin ammoo gartee mootummaa tokkoo fi tokko osoo hin ta'in waa'ee biyyaati. Sagantaa sanuu sagantaa guddaa akkasii san irratti gartee kana godhuun waa'ee gartee hanqina portokoolaa wallaaluudha kun gartee qaaniidha. Eega gartee sagantaan sun dhume kaameeraa duubatti akka saahibumaatti akka fedhan waliin taphatuu danda'a. Itti gaafatamummaa biyyaa fi uummataa kan irra jiru dagatanii akka nama dhuunfaa kanaaf gartee Abiyyi fakkeenyaaf suuq badaratee biyya san godhe wanti yeroo garagaraatitti jennuuf kanaaf dirqama bakka bu'ummaa uummataa kan irra jiru san dagachuudha. Yeroo hedduu warri badhaadhina deeggaran
namoonni gartee waan akkanaa kana dubbatan hammayyummaadha waan hin beeknee fi koostar jedhanii diktaatarummaa agarsiisuudhaa fi taphachuun gartee hammayyummaadha. Akkasuma immoo namoonni isa deeggaran gocha kana akkuma gartee yookiin taphatutti yookiin bashaashummaatitti akka gartee yookiin gara laafina bakka nama qalbiin isaa qulqulluu akkasii fudhatan akkamiin akka ta'e hin beeku garuu warri badhaadhina deeggaran jechuudha. Kun immoo qaanyiidha jechuudhaan ka Jawaar kan inni deebise jechuudha. ሰሞኑን ደግሞ ጃዋር ትንሽ ጠፋ ብሎ ኔፓል ከርሞ መጣ የሚል ሰማውና ኔፓል እንዴት ከረመች ጃዋር? ኔፓልና ኢትዮጵያስ ምን አገናኛቸው? ኤሪያውስ ካሉ ከኛ ሀገር ጋር በፖለቲካ እድገትም በኢኮኖሚ እድገትም ከኛ ሀገር ጋር ጽፌዋለሁ መጽሐፍ ውስጥም ትንሽ የሚቀራረቡ ሀገሮች አሉ። ኔፓል አንዷ ነች። አይ ቲንክ እኔ እዛ ባለሁበት ወቅት በንጉሳዊ ስርዓት ነበር የሚተዳደሩት። አሁን ወደ ሪፐብሊክ ተቀይረዋል። አሁንም ገና ትራንዚሽኑን አልጨረሱትም። ወደ ዲሞክራሲ ተሻግረዋል። በምርጫ የመጣ መንግስት ነው ያለው። ግን ኢቭን ወደ ዲሞክራሲ ከተሻገሩ በኋላም ሙስና ስር ሰደደ። ስልጣን ላይ ያሉት ግለሰቦች ኢኮኖሚውን ከነጋዴዎች ጋር በመሆን በመቆጣጠር ህዝቡ ተጠቃሚ እንዳያደርግ ህዝቡ የበይ ተመልካች እንዲሆን ነው ያደረጉት። ይሄ ለረጅም ጊዜ ቁጣን ተቃውሞን ሲያካሂድ ነበር። ምንድነው የሆነው? የኦንላይን ዘመቻ ተካሄደ። የሶሻል ሚዲያ ዘመቻ ምንድነው ዘመቻው የሚያደርገው? ሙስና ነው። ሙስና ምርመራ ሲጀመር ይሄ ምርመራ ለማስቆም ፓርቲዎች አንድ ላይ ሆነው ዘጉት። ወጣቶቹ ምን ማድረግ ጀመሩ? ባለስልጣኖቹ የሚኖሩትን ኑሮ መለጠፍ ጀመሩ። በተለይ ደግሞ የነሱ ልጆችና ዘመዶች የሚኖሩትን ኔፖ ቤቢሲ ኔፖቲዝም ማለት በዝምድና የተገኘ ሀብት ማለት የኔፓል ባለጊዜ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ያሉ ሚኒስትሮች በሙሉ የነሱ ጋር ዝምድና ያላቸው ልጆች ምናምን ዱባይ እየሄዱ ፓሪስ እየሄዱ የሚገዙትን ደግሞ ጣጣ የፈጠረባቸው ራሳቸው ነበሩ ሲለጥፉ የነበሩት። አንዳንዱን ይሄን ሰዓት ገዛው ዩኒቨርሲቲ ያልጨረሰ ልጅ ላምቦርጊኒ ሲነዳ በጣም ውድ የሆኑ ሰዓቶችን ሲገዛ ሄዶ ሲዝናና በውስጥ እንትን ነበር ሀሜት ነበር። እዛ ልጆች ማርጉ ካምፔን ሲያደርጉ ይሄንን በማስረጃ አንዳንዱን ራሳቸው የሚለጥፉትን ሌሎቹን አብሯቸው ከሚቀርቡ ሰዎች በማግኘት እየለጠፉ ህዝቡ እኛ እየተቸገርን እኛ ስራአት እኛ እየተራብን እነኚህ ልጆች መቼ ሰርተው ነው አባቶቻቸው እየዘረፉ ነው? የዝርፊያው ቅንጦቱ ጥጋብ ገነፈለ። ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለጊዜ ቢሉት ከባለስልጣን ጋር የተቆራኙ ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር በራሳቸው ላይ የህወሓት መጨረሻ አካባቢ ላይ የጀነራሎቹ ልጆች የሚኒስትሮቹ ልጆች እንዲህ አይነት ነገር ጀምረው ነበር። አሁን ደግሞ እነኚህ 27 ዓመትም ሳይጀምሩ ጀምረዋል ኢትዮጵያ ውስጥ። ኤኒዌይ ኔፓል ውስጥ ምን ይሆናል? ምን አርገዋል መሰለ ሚኒስትሮቹ አንድ ሰፈር ለራሳቸው ገንብተዋል። ልክ በጽግና ደሴት የምንለው ኔፓሎች የኔፓል መሪዎች የራሳቸውን ደሴት መስርተው አንድ ሰፈር ለጥበቃ ለምናምን ተብሎ በጣም ቅንጡ ቪላዎችን ሰጥተው ነበር። የውጭውን ብቻ ሳይሆን ውስጡ ያለውን ቅንጦ ጥቃ ይለጥፉት። አሁን ደነገጡና ኢንተርኔት ዘጉ። ዋትስአፕ፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር ሁሉን ነገር ሲዘጉት በሙሉ ተዘጋበት። ወጣቱ ምን ይሆን? ወደ ሜዳ ወጣ። ኢንፎርሜሽን ቀድሞ ነበረው። ሄዶ ያቃጥል ጀመረ። ቀጥታ ሄደው ሲያቃጥላት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ እኮ በሄሊኮፕተር ነው ተወጥተው የወጡት ታውቃለህ። ፋይናንስ ሚኒስትሩን አባረውት እንትሩ ሲገጡት ኦሊ የሚባለው ጠቅላይ ሚኒስትር ኦልሞስት ከአብይ ጋር ተመሳሳይ ነገር ተናግሯል ስለ ኢኮኖሚ። ኔፓል ኢኮኖሚ ሚራክለስ በሆነ መልኩ ነው እያደገ ያለው ብሎ ተናግሯል። ነው 3 ሳምንት መሰለኝ ቻይና ላይ እኮ ሪሰፕሽን ነበር። ቻይና ህዝቡ መጣ ያለ የሌላቸውን በሙሉ አቃጥሎባቸው ተባረው አሁን ወደ ሽግግር እየተዘጋጁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። Jawaar namoota gartee gaafa achitti Singaappooritti warra gartee waliin baranne kan amman tana gartee aangoorra jiranis akkasuma gartee kan amman tana aktiivistummaadhaan gartee biyyi isaanii tajaajalanis hedduu isaanii wal beekna waan ta'eef yaada wal jijjiirataatiin turreera. Neepaal keessatti wanni ta'ame biyyi tun uumamaan illee biyya teennaa wal fakkaatti. Biyya hedduu gartee namni ilaalchaa fi bashannanaaf itti imaluudha. Biyya gartee qabeenya uumamaatiin badhaatuuti. Biyya hedduu takka jaalatamtu jechuudha. Kanaanis gartee biyya keenyaa wal fakkaatti. Kara biraatiin qabeenyi isii qonna irratti hirkata akkuma biyya keenyaa jechuudha. Akkasuma gartee karaa naggadaatiin hin jiru. Inumayyuu biyya tana akkuma gartee biyya keenyaa kana namni biyya alaa deemeetiin dalagatee maatii isaa jiraachisu akka qananiititti ilaalama. Googil irra seenaatii sarchi godha ilaala. Biyya akkasiiti jechuudha. Duraan nugusummaadhaan bultuyyuu fakkeenyaaf amma Jawaar asirratti Neepaal keessatti wanni ta'ame biyyi tun gaafa garteen achi baradhu nugusaa jala turte amman tan ammoo gartee gara dimokiraasii tarkaanfattee jirti. Ammoo dimokiraasiin seeraan lafa qabatee gartee cehumsa guutuu hin xumurre. Garuu ammoo mootummaa gartee karaa filannootiin aangoo qabateedha. Nugusarraa gara gartee riippaabilikaanatti gartee jijjiiramteeti jirti. Wanni amma gartee uummata kaasee muusinnaadha. Warri aangoo irra jiru naggaadota walii hidhataniitiin uummanni taa'eetumaan gartee akka nama muuvii ilaaluutitti akkaataa amma fakkeenyaaf biyya keenya keessa yoo atamma akkaataa jireenya namoota Finfinnee keessatti suuraa kaan Kiloodarii keessatti artistoonni gartee yeroo sirba baasan qananii addaa wayisitti fakkaatu.
Garuu ammoo uummanni baadiyyaa uummata gartee bal'aa ammoo diinagdee irraa ugguranii haala akkasiisaniin uummanni hedduu takka gartee miidhamaati ture. Safara tokko fakkeenyaaf akkanatti gartee ijaarataniitiin akkuma amma biltsiqinnaa daseet akkuma amma jennu kana isaanis daseetii addaa takka ijaaratanii kan taajira qofaa hojjettoota gartee yookiin ministeerotaa fi warra isaanitti dhiyaatu warra faarsee bulaa isaanii kana qofaa asumatti biyya gartee uummanni keessatti beelawaatiin jiru biyya dargaggoonni gartee baratan keessatti hojii dhabaatiin jiran kana keessatti warri ammoo aangoo kana keessa jiranii fi ilmaan isaanii kan baratanii yuunivarsiitii hin fixintu yeroo makiinaalee adda addaa qaalii addunyaa kanarraa jedhame laampoorgiinii fa'aa oofan yeroo gartee meeshaalee qaqqaalii Dubaay deemanii yeroo daawwatan Faaris deemanii yeroo daawwatan meeshaalee qaqqaalii kanneen yeroo bitan akkasuma manneen addaa kanneen gartee ijaaranii haga meeshaan keessallee kanarratti ammoo wanni uummata kakaase jedhe wanni sun biyya keenyatti illee numa mul'atu isaanuma mul'isa jedhe fakkeenyaaf ilmaanuma kana akkaataa wayyaaneen boodarraa waggaa gartee eegaa yeroo kun fuudhee atte kana ilmaan jiran haala akkasiisan mul'isaa turan jedhe jarri keenya kun ammoo waggootuma gartee 6-7 kana keessatti mul'isuu eegalanii duuba haala kanaan uummanni osoo gartee nuti asii akkanatti miskiinummaatti jirru isaan gartee kan akkanaan hannaani kan gartee kana godhaatiin jiran kun akkamiin taamee kan jedhu informeeshina kana walitti qabachaatiin turanii komiin uummataa kanaan eegalu sooshaal miidiyaa waan jedhame guutuu cufan kan ittiin bilbilatanillee waatsaappii feesbuukaa tiktookii hundi isaanii cufamee hiriira ba'an jechuudha karaa gubbatti. Raayyaan ittisa biyyaa poolisiin haga tokko ni ittise boodarratti akka gartee ministeerri uummanni gartee of duuba deebisuu hin dandeenye galaan uummata sirraan garagalaa jiraa gadi dhiisanii ka raayyaan ittisa biyyaa jechuudha yeroo jalqabaa kun ashabbaariidhaa of duuba deebisaa jedhanii poolisiin karaa jalaa bane jechuudha. Akkasiin poolisiin yeroo gartee jalaa bane raayyaan ittisa biyyaatis boodarra ministeericha akka gartee aangoo gadi dhiisu. Uummanni waan si ajaa'ibsiisu akka ministeeronni kunneen hin dheessine wanni adda godhe fakkeenyaaf pirootestii Neepaalii kana jechuudha qabsoo kana wanni adda godhe jalqaba dirree xiyyaaraati kan isaan cufan. Dirree xiyyaara cufanii akka ministeerri tokkollee hin dheessine godhan. Isa kaan gartee kan argatan dhaqanii manaa gadi fuudhanii akkasii gartee kabalaa manaa gadi yaasaa diraamaa ittiin dalagaa haala inni waan inni kaleessa jedhee fi viidiyoo inni gartee kaleessa bashannana adda badhaadhina adda addaa gartee inni agarsiisaa ture itti agarsiisaa kabalaa akkasii gartee bishaanitti darbanii liikooftoraan akka gartee waan boolla seene horiin tokko yoo boolla seene keessaa harkisanii baasanitti akkasiin harkisanii kapaantiin baay'ifaatu jira jechuudha. Ministeeronni namoonni gurguddaan muummicha ministeera dabalatee ministeera faayinaansii fa'aa akka sooshaal miidiyaa kanarra gartee akkasitti naannoo. Diktaatoroonni yeroo hedduuf hin argani kitaaba amala abbootii irra jedhu tokko dubbisee haga qaamaan biyyee lafa tuqutti qaamni isaa kufee lafa tuqutti nama ta'uu isaa of dagataa irree qofaa yaada qawwee qofaa yaada gaafa lafa tuqe adaanis nama akkuma namaatitti kufaa ka jedhuuf argaa. Amma beebii warri Neepaalii kunniin inumaa diktaatara muusinnaadha malee diktaatarummaa akkasii waan qaban natti hin fakkaatu gara dimokiraasii xiqqoo tarkaanfatanii jiranii uummata ofii osoo gartee hin ajjeesin sadarkaa mootummaan aangootti gadhiisutti nama 16 akkas qofaadha kan miidhame jechuudha. Uummata gartee saamuun ofii isaaniitii gartee odola addaa yookiin ammoo badhaadhina addaa ijaaratanii badhaadhina bosaan keessatti zalaalam waan jiraatan of sehuunee uummanni osoo beelahu biyya beelaa keessatti gartee akkas godhuun akkana guyyaa takka nama liqimsitii kanatu gartee amaloota gartee biyya saniitii fi akkasuma siyaasaa biyya saniitiif ka biyya kennaa akkaataa uummata biyya saniitiif ka biyya kennaallee wal fakkeessaa jechuudhaan jechuudha joor kan inni dubbate. Kanaafuu wanni Neepaalii keessatti ta'ee ka'uu galaana nama nyaataa uummanni eenyu akkasidha sirbe. Uummanni yoo ka'ee galaana diktaatara kamiifiyyuu jechuudha kan biyya kamiitiifiyyuu inni nama ta'uyyuu kan uf baru gaafa qaamni isaa lafa tuqe akkuma jedha sayyoo ta'uu baate jechuudha. Nabdabdu moobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.